Taata yeroo ammaa ijoollee keenya lamaan irratti yookiin artist Andu'aalem Gosaa fi akkasumas artistii Caalaa Bultumee irratti ta'amaa jiru hedduun kan nama tokko ajaa'ibudha jechuudha. Ijoolleen kun immoo sababa shamarree tanaati moo sababa dhimma biraatu jira. Ijoolleen kun akka jedhamutti akka Caalaa Bultumee poostii godhette jechuudha. Dhimmi isaanii Caalaa Bultumee ka'umsa isaa irratti nama biraati yookiin faalloo isa jedhamu wal dhabee ergasii achirraa ka'ee Caalaa Bultumee akka nama biraa hin dhoofne artistii Andu'aalem Gosaa jidduu isaa seenee jechuudha. Namoonni mootummaa wantoota garaagaraa haasa'uudhaan boca adda addaatiin miidiyaa balleessaa jiran jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akan naga kisani kaya kisani isini ja video hari sani kabarnya iyanne. Aku mak bayi kamu wae Caalaa Bultumee fi akkasuma artist Andu'aalem Gosaa fi artist Caalaa Bultumee ti namoonni tokko wae isaanii kanarratti baay'ee tokko miidiyaa burjaajessan jechuudha. Maaliif miidiyaa burjaajessanii namni kun Oromoodha aartiidha. Achi keessatti Caalaa Bultumee atantama wanta daddafee poostii godhetu jira jechuudha. Isas walumaa daala jechuudha. Inni biraa immoo namoonni keenya miidiyaa irratti wantoota garaagaraa haasa'aa jiru. Wantoota gara kun sababa dhalaati jedha. Akkuma haasa'amu mootuyyuu dhugaaf dharri immoo lafa jira. Inni akka dhugaa dubbatu, inni akka sobaa dubbatu ni beekama jechuudha. Kuni maal inni akkuma beekamu Andu'aalem Gosaa jidduu isaa seenee jedhamee murtaa'e. Dubbiin kun mootuyyuu barreeffamuu abdii obsaan poostii godhee jira. Waan obsaan jedhes walumaan laalla akkasuma waan Caalaa Bultumee jedhellee walumaan laalla jechuudha. Hordoftoota kiyya kuni kan ta'e maaliif Oromoon yeroo tokko namni tokko lolu duula qabbaneessu odoon ta'e oo'isa. Kuni maaliif oo'isa? Haasaa Caalaa Bultumee barreeffama Caalaa Bultumee poostii godha keessatti illee immoo biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti abbaan fedhe wal ajjeesee abbaan fedhe wal dhiisuun kan hin beeku. Mee barreeffamni isaa maaliif hojjetan hordoftoota kiyya namni kun barreeffama poostii godhe san keessatti waa hedduu haasa'e. Mee isin maal jettan? Akka mataa keetiitti ati gaafa barreeffama isaa sallaatu maal hubatta? Maal isarraa hubatta? Maal isarraa baratta? Barreeffama Caalaa Bultumee irraa. Akkasuma barreeffama obsaan gadi dhiisirrallee maal hubattan? Waa hedduutu deemaa jira jechuudha. Kuni irra guddina Andu'aalem Gosaa bakka rabbisi baase. Maaliif bakki odoo hamma yookiin miilli isaa bakki asii gadi dhaame sun yookiin bakki kun dhaame yookiin bakki tokko dhaame har'a Oromoo wal ajjeese jedhee maqaan isinitti fayyama. Ati gara kam gorta? Mee ati gara kam gorta? Ammallee mootuyyuu gara kam gorta? Gara tokko goramuu qabu. Andu'aalem keessan, Caalaa Bultumee keessan. Wanyaachisuun bu'aan qabu. Walitti qabbaneessutu bu'aa qaba. Garuu Caalaa Bultumee waa hedduu haasa'e. Mee waliin laalla poostii isaa. Poostiin isaa kana jechuudha. Qo'a isinitti mul'atu akkas jedha poostiin isaa jechuudha. Yaalii ajjechaa hoteela Qananiisaa Baqqalaa gurmaa'ina faanootii narratti gaggeeffame irraa hafee jira. Akkuma kamittuu hanga mana koo ga'uttis na biraa hin hafne. Konkolaataa koo miidhamtee jirti. Ani garuu lubbuu hafee jira. Ijoollee koof jecha nama ajjeesuu hin barbaanne. Sababni isaa abbaan koo nama ajjeese. Isaanis lubbuu darbe rakkatanii waan guddanneef ijoollee koo seenaa ani dabarsuu akka hin barbaanneef haa xiqqaattu bara dabarsine. Kanaaf waggaa 15 ol yaaliin ajjechaa narratti gaggeeffameera. Akkasuma ergaa konkolaataa tarees galee naannoo ajajaa koomandar Amalisheet nama jedhamuun poolisiidhaan eenyummaa isaa hin beekne konkolaataa
cabsanii waan konkolaataa san keessatti eenyummaa koo ibsu fudhatanii deeman. Lakkas akka baatee koo irraa hiikanii lakka gabatee eenyummaa isaa hin beekamne keessatti gatanii deeman. Ajaa'iba! Kuni maal isinitti fakkaata obboleen kiyya? Akkas jedhee dubbate jechuudha. Artisti Caalaa Bultumee. Egaa akkuma jenne ati maqaa ijoollee keetii fi ijoolleen kee akka ol kaateef waan biraan dalan ijoolleen kee abbaan keenya nama ajjeesette akka ijoolleen kee fakkeenya kee fudhattee hin deemne fi waan kana barreessite waan kana ajjechaa namaa dhiiste. Sababni kun biyya san keessatti mirgi tokkoon jiru akka barreeffame isaa hubadheeti. Naa obsa obboleen kee mirgi bakka abbaan fedhe wal ajjeese abbaan fedhe wal dhiisa jechuun hin fakkaate. Caalaa Bultumee akkamitti akkas jechuu danda'e? Fakkeenyaaf otoo xiyyitii san garana ka qajeelchu ta'e xiyyitiin sun yookiin waan tokko namni akkana godha ta'e odoo Oromoo tokkorra faannoo sanarra bu'uu baattee Oromoo tokkorra kan bu'u ta'e eenyutti gaafatama? Har'a maqaan eessa isin jira? Inni har'a akkamitti yaada? Sirri ilmaan ofii karaa gaarii irratti guddisuun ilmaan ofii waan gaarii barsiisuun jechuudha. Garuu immoo jechi isaa suni ati abbaa feete ajjeeftee abbaa sababa ijoollee keetiiti malee abbaa feete biyya san keessatti seerri hin jiru. Kabiraan mootuyyuu kaarta pilaaniin eenyummaan isaan beekamne akkamitti jira biyya san keessatti. Kaarta pilaaniin makiinaan kaarta pilaanii qabu eenyummaan hin beekamne gonkumaa hin jiru biyya kamuu keessatti jechuudha. Caalaa Bultumee immoo akkas jedhee jira. Sirri meeshaa isaa fudhachuun ni danda'ama dirqama. Poolisiin hoo foorjiitiitu jira. Namni kun garamitti of oofaa jira? Garamitti deemaa jira? Hin dogongorina. Ani gara Caalallee hin jiru. Gara artisti Caalaa Andaalam Gosallee hin jiru. Maaliif isaan lachuu anaaf artistiidha. Anaaf Oromoodha. Gama siyaasaa keessaa baay'eeti. Ani waa'ee siyaasaa hin beeku. Garuu mootuyyuu Caalaa Bultumee waan kana jechuun maaliif akkas jedhee? Ilmaan isaatiif dhabe malee abbaa itti dhufe kam odoo ilmaan qabaachuu baatee nasbi isaa tokkicha odoo ta'e tarii nama waa gochuu danda'a. Maaliif akka haasaa isaa yookiin immoo akka barreeffama isaa kan argitanitti jechuudha. Akkasuma barreeffama obsaan dubbate poosti godhe irratti mootuyyuu waan baay'ee nama dinqisiisu. Wanni tokko hubachuun girgir jechuurraa hubachuutu bareeda. Gaafa girgir jettee fiidee gaafa maal jettee dhugaa ana akka kootitti akkasi. Namaaf nama walitti buusuun hin barbaachisu. Muftaatee jiraachuun. Ani atama Caalaa Bultumeellee Andaalam Gosallee keeti tokko jechuudha. Wanni addaan isin qoodu takka hin jiru. Wanni Caalaa gad deebistanii Andaalam Gosaa as cinaa kaa'attan. Wanni Andaalam Gosaa as kaa'attanii Caalaa Bultumee gad deebistu tokko illee hin jiru. Wallaahi inni koo yeroo gurgurtanii warra inni akkas gootan. Qabi. Ka gaafii natti ta'e. Caalaa Bultumee nama bultii ijaaratee qabu. Caalaa Bultumee bultii ijaaratee qaba. Garuu artist Andaalam Gosaa ani ijaartii qabaa hin qabu isaa hin beeku wallaahi. Hin beeku. Wal dhabbiin kun maaliif ka'e dhala irraa? Sababa dhalaan maaliif wal dhabuun barbaachise? Kuni baay'ee ulfaata. Artistii taatee waan tokko balleessuun ni ulfaata. Artistii taatee mana dhugaatiitti argamuun ni ulfaata. Hoteela guddaadha akka Finfinneetti. Garuu immoo artistii taatee wanna fokkataa wajjin. Keessattuu dhalaa wajjin. Artistiidha. Artistii jabalatamaa. Artistii uummanni jaalatu. Jireenya kee jaalachuun bareeda. Artistii taatee bakka hin taane dhalaan taane wajjin si argu waan fokkisaadha. Waan sirrallee hin bareedne. Eenyumaa yoo ta'e. Andaalam ta'ee, Caalaa Bultumee ta'ee, namoonni bultii ijaaratan kuni sirraan barbaachisu. Maaliif ati artistii of eeggannoo duraa duuba keetii gochuun dirqama keeti. Malee himmoo nama tokkoon gaafa wal loltee jette faannoon tun akkamitti dhufuu dandeetti? Isaan yoo duraa hordofaa turte. Caalaa Bultumee sababa maaliitiin nama kana wal dhabuu danda'e? Seenaa wantoota hedduutu keessatti deemamaa jira jechuudha. Garuu kana dhugaa jiru. Otoo kan ba'ee fakkeenya Andaalam Gosaa gabba'ee akkasti akkana jedhee bareeda ture. Viidiyoodhaan gabba'ee yookiin uummataaf waan kan odoo ibse. Eenyurra akka rakkoon jiru. Caalaa Bultumeeti immoo namicha dura kaasee immoo akkuma
yaani namoonni waan hedduu haasa'an yookiin tarii namoonni tokko tokko akka namni Andaalam Gosaa dhahuu barbaadallee ta'uu danda'a. Caalaan immoo bakka wallaahi asii waan ulfaata. Oromoo kanarratti wanti deemaa jiru, wanti deemamaa jiru waan baay'ee ulfaataadha jechuudha. Sababni isaallee maali obboleen kiyya bakka ni ulfaata. Akkanumatti uumee ilaala Oromoof Oromoo wal dhufti, Oromoo wal ajjeefti. Kuni waa'ee hoteelaa kana namni keenya irraan beeku malee hoteela keessatti Oromoo ajjeesuun warreen faannoo jedhaman kuni itti xiyyeeffatanii jiran. Kaleessa mucaa kichuusan nyaatanii jiran. Eessatti nyaatan? Hoteela keessatti. Hacee eessatti nyaatan? Hoteela keessatti. Amma karaan isaan itti nama keenya yookiin nyaatu barbaadan karaa hoteela karaan eddaan itti wal ga'an eessatti jarri wal geetti eessatti argaman kan jedhamtu faatu dhufuu danda'a. Kun asuma gabaabatti immoo namoonni keenya dhugumatti of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisa. Walirratti duuluu odoon taane namatti xiyyitiin fiiguu odoon taane bitaa mirga kee yoo baatu yoo galtu ati hacee maaltu nurraa nyaatee fakkeenyaaf duuda kee duuba kee nama takka godhachuun dirqama keeti eeyituu takka. Erga wanti akkana amma fakkeenyaaf Caalaa Bultumee namoota 15tu yaalii gisee 15tu narratti raawwatame jedha. Yaalii gisee 15 kana keessa akkamitti eeyituu takka lama dhaba. Haceen akkamitti nyaatame beektu? Andaalam Gosaa akkamitti nama takka lama dhaba. Magaalaan Finfinnee magaalaa ijoollee Oromoo ija qaban nyaatuuf deemtu keessaa isii takka. Namoonni achi keessa jiraatan jechuudha. Isaan kun tarii mallaqa nyaatuu danda'an kan itti si nyaatan. Mallaqa waan qabaniif si nyaatuu danda'an. Mallaqa nyaatee namni yeroo ammaa nasdee namaa waan baasa waan ta'eef. Kanaaf jechuudha walirratti duuluu odoon taane hama walirratti yaadu odoon taane wal bira dhaabbachuutu dirqama keenya. Gabbaanee TikTok irratti waa'ee ganduma jedhamu kan fakkeenyaaf Caalaa Bultumee ammallee Andaalam Gosaallee tokko gandumaan jedhamee waan addan Caalaa jibbitanii Andaalam Gosaa jaalatan wanti tokko hin jiru. Isaan bor walitti deebi'anii isin immoo warroonni maqaa balleessidhaa mataa gad deebisa mataa ol deebisiin lafatti haftan qilleensarratti haftan. Koottaa deebi'a araarama namni isin jiru gonkumaan jiru abatan. Kanammoo dirqama beekuu qabdan. Isin dirqama mataa keessanii beekuun dirqama keessanii. Kanaaf nuti wanti nuti godhuu qabnu, wanti nuti hojjechuu qabnu, akka nuti deemnu, akka nuti teennu hunduma keenya yumaa inni bitaa mirga keenya eeggannee haala jiru hundarratti walitti duuluu oduun taane wal gorfachuudha. Sababni isaallee nuti yoo har'a walirratti duula isaanis bor nurratti duula. Bor nama tokko ajjeesanii isaan ofii wal ajjeesan jechuun si mala. Isuma dhugaa jiru jechuudha. Kanaaf wanni isin jechuu barbaade yaa uummata kiyya, uummata Oromoo, uummata jaalatamaa. Artistiin Oromoo, artistii Oromoo akkana jennee hubadhu. Beekan Oromoo, beekaa Oromoo akkana jennee hubadhu. Oromoo ta'ee ilma tokko akka ajjeefne beekan. Daa'ima takka akka ajjeesuu kan itti ulfaatti. Eessan si seena akka si jeesu si bira taa'ee si seena. Fakkeenyaaf amma girgirri kana keessatti waa hedduu yookiin xiyyeeffachuu danda'an. Ani immoo kan agarrame keessaa biyyi sun hamma yoomiitii beekaa hayyuu yaani hamma yoomiitii mana hoteelaa keessatti nama nyaatuuf deeman bakki biraan jiru bakka girgirri keessatti qalam nama gochuu barbaadan isin galee kun waan baay'ee nama gaddisiisu kun waan baay'ee namatti dhagahamu. Kanaaf Caalallee hin jibbeen, Andaalam Gosaallee hin jibbeen. Tokko faarsitee tokko hin jaje. Yoo jibbite lachuu jibbi, yoo dhiifte lachuu dhiisi, yoo faarsite lachuu faarsi. Yoo ofitti aansites lachuu ofitti kiyya jedhe ofitti aansi. Malee ani akkasii ati akkana kuni kana jechuun wallaahi billaahi abadan iman barbaadu iman bareendelu. Maaliif ree? Kanaaf jechuudha. Obboloota koo, hordoftoota koo, kabajamtoota koo, jaalatamtoota koo waan isinitti dhaamachuu barbaadu koomantii yeroo barreessitan akka hin jirre akka ani waa'ee tokkoffaa waa'ee gandummaan beekuu lamaffaa waa'ee siyaasaan beekuu garuu dhugaa jirtu hamma danda'een dubbachuudha.
hattaa jechuudha namoonni yeroo ammaa waan biraa wantu waa hedduu haasamaa jira jechuudha caala irratti illee kanaaf waan kanarraa bilisa ta'anii fagaachuun dirqama keenya gandumarraa fagaachuun dirqama keenya lamaffaa siyaasaa keessaa ba'uun dirqama keenya keessattuu nuti shamarran siyaasaa keessaa ba'uun dirqama keenya sababni isaallee waa'ee siyaasaa waan hin beekne akkaataa siyaasaa waan hin beekne waan ta'eef mana siyaasaa keessa seenurraa ofii keenya ofii jiraachuutu caala. Hamma beeknirraa nama gorsuu, hamma dandeenyirraa si gorsuu, hamma dandeettirraa na gorsuu. Isin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota Muna 24 viidiyoo kiyya kana like gochuun share gochuu fi akkasumas namoonni yaada qabdan yaada keessan akkana qoodan abdii isinirraa qaba. Kanaaf jechuudha yoo isinitti tole like share subscribe godhaa isin jechuu barbaada. Obboloota ko kan biyya keessaa kan biyya alaa namoonni Muna dogongora qabdaa asin sirreessi sirreessu jettan yookaan jiraattan ta'e viidiyoo kee like share subscribe gochuu hin dagatina baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja hordoftoota kabajamtoota kiyya maatii kiyya chaanaalii kiyya warroonni guddistanii hanga ammaa geettanii baay'ee isin galatoomfadha like share subscribe gochuu hin dagatina assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa tura.